Booddee ilaalee bantiin waaqaa baname. Farda adii tokkos nan arge. Inni fardicha irra taa'es maqaan isaa amanamaa dhugaas ni jedhama. Firdiitti lolattis qajeelummaadhaan ni hojjeta. Iji isaa akka barbadaa ibiddaati. Mataa isaa irraa waan akka gonfoo baay'eetu jira. Maqaa isa irratti caafamee jiru tokko qaba. Garuu isuma malee namni tokko illee hin beeku. Uffata dhiiga cubame tokko in uffata. Maqaan isaas Sagalee Waaqayyoo jedhame. Loltoonni Waaqa keessaa immoo uffata quncee talbaa adii fi qullaa uffatanii fardeen adaadii irra taa'anii isa duukaa in bu'an. Dhufaatiin Gooftaa Yesuus nama baay'eedhaaf gaaffii ta'uu danda'a. Garuu warra Yesuusin beekanitti gaaffii hin ta'u. Isaan guyyaa Yesuus dhufu maaranaataa maaranaataa jechaan simatu. Akkas jedha macaafa Hisqeel raajichaa boqonnaa 37 lakkoofsa 7-10 keessatti. Ani akkuma inni na abboome raajii nan dubbadhe. Utuma ani raajii dubbachaa jiru sagaleen dhaga'ame. Kunoo wanti tokko in sokokse. Lafeen sunis walitti hiiqee lafeen lafee ofiisaatiitti in dhiyaate. Yommuu ani isaan ilaale kunoo ribuun isaan keessa kaa'amee foon isaanitti godhame. Gogaanis isaanitti uffifameera. Garuu hafuurri isaan keessa hin turre. Ammas anatti dubbate. Yaa mucaa namaa hafuuratti raajii dubbadhu. Waaqayyo Gooftaan yaa hafuuraa golee arfanuu keessaa kottu. Akka jiraataniif warra dhuman kanatti qilleensa jedha jedhi. Anis akkuma inni na abboome raajii nan dubbadhe. Hafuurris isaanitti in gale. Isaanis jiraatoo ta'anii miilla isaaniitiin dhaabbatan. Isaan macca baay'ee guddaa tura. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 12 akkas jedha. Warra du'anis xinnaa fi guddaa teessicha dura utuu dhaabbatanii nan arge. Macaafonni in banaman. Macaafni biraa inni warri jireenya argachuuf jiran itti caafaman tokkos in baname. Warri du'an immoo akka hojii dur hojjetanitti akka isa macaafota keessatti caafametti firdii in argatan. Si arguu barbaannaa yommuuf dhufta laata. Si eegaa jira Yesuus Maranatha. Waaqayyo hojii hundumaa gaarii ta'us hamaa ta'us wanta dhoksaatti hojjetamu hundumaaf firdii kenna. Hin ejjin jedhee akkuma caafame abboommii Waaqayyo cabsuudhaan warra ejjan. Hafuurichii fi misirrattiin kottu hin jedhu. Utuu qabu rakkataadhaaf kennuu kan dide akkasumallee gubboo yookiin matta'aa nyaatee birrii uummataatiin kan soorame. Utuu gatii hin baasin bishaan jireenya kennu haa fudhatu. Ameen. Mul'ata Yohaannis 22:17. Fedha foon isaatiif jedhee gudeeddii kan namarratti raawwate yookaan ejja kan namarratti raawwate. Abbaa manaatu qabdu abbaa manaa seetiif amanamaa ta'uu dhiiste nama biraa wajjin ejja kan raawwatte. Yesuus isa cubbuu ilma namaatiif jedhee tokkicha ilma isaa kennee waaqeffachuu dhiisee waaqa tolfamaa kan waaqeffate. Wangeela Maarqos boqonnaa 9 lakkoofsa 48 irraa akkas jedha. Qiliilee sana keessaa raammoon nama nyaatu hin du'u. Ibiddi isaas hin dhaamu. Si waamannaa, si eeggannaa, si abdannaa, fuula kee arguu hawwinaa. Si waamannaa, si eeggannaa, si abdannaa.
abdii kutatanii ta'an jajjabeessuudhaan wangeela gooftaa Yesuus akka isaan labsan warra godhan. Boo'ichin jiru achi keessa oolichatu isaanii geggeessa mootummaan waaqaan mul'ata. Warra gooftaa Yesuusitti amananii kadhatanii araarri ta'eef raawwata. Boo'ichin jiru achi keessa oolichatu isaanii geggeessa. Innufaa Yesuus innufaa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5:5-7 akkas jedha. Warri garraamina gammadan isaan biyya sabdachiifame hin argatu. 7 akkas jedha. Warri namaaf ho'ana gammadan isaan ho'an argatu. Innufaa Yesuus innufaa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 10:32 akkas jedha. Itti fufees Yesuus eenyu illee namoota duratti eenyu akka ta'e dhugaa ba'ee yoo mul'ise anis abbaa koo isa waaqa irra jiru duratti dhugaa nan ba'aaf. Innufaa Yesuus innufaa. Innufaa Yesuus innufaa. Utuu wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabaa jiru dhagaadhaan na'ame kan ajjeefame. Guyyicha guddaa Yesuus yommuu mul'atu naasuun qabamee namni yommuu watwaatu yegaaraan irraa irratti jigee kan hunduu waliin jedhu bo'aatti fiigee daandiin koo na baasaa si'oon gubbaatti naaf mul'ata leenci daawwiti. Innufaa Yesuus innufaa. Innufaa Yohaannis boqonnaa 14:6 akkas jedha. Yesuus deebisee kadhachi dhugaan jireenyis ana. Anaan yoo ta'e malee eenyu illee gara abbaa dhufuu hin danda'u. Innufaa Yesuus innufaa. Innufaa Yesuus innufaa. Innufaa gargaaraan koo innufaa. Innufaa Yesuus innufaa. Macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 65:17 akkas jedha. Waaqayyo kunoo ani bantiiwwan waaqaa haaraa fi lafa haaraa nan uuma. Wanti dur ta'e yaadatamu inni darbees yaada namaa keessa hin dhufu. Ammas macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 11:6-7 akkas jedha. Yommus yeeyyiin ilmoolee hoolaa gidduu in jiraata. Qeerransis ilmoolee reettii gidduu in ciisa. Jabbiinii fi leenci saafelii walii wajjin in bobba'u. Mucaan xinnoonis isaan in tiksa. Saawwii fi amaaketii walii wajjin in soorratu. Jabboonnii fi ilmooleen amaaketaa wal bira in ciciisu. Leencis akka qotiyyoo cidii in nyaata. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanan hundinuu jireenya barbaraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Innufaa.